السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرجرتم فردفتوتا چانالا نوف حلال بغزرات الاسلامية إجا كرنن زلهجا كيس زرا بيوتا أكالي بيوتا غاري كيست يرغبنا بيارا مغالا شاشمني كيستي سغنتا غافي في ديبي tokko qabna egaa sagantaa gaafiif deebii karaa irraa guyyaa irraa miidiyaa nuuf halaal wajjin magaalaa Shaashamannee keessatti ka adeemsifnu ta'a nu faana tura. Egaa guyyaa irraa dargaggeessa jabaa tokko waliin argamna. Eenyu isin galan? Jamaal Gammadaa. Jamaal Gammadaa. Baga nagaan dhuftan gara gaafiif deebii miidiyaa nuuf halaal. Isinillee baga nagaan sitti waa guyyaa irraa sagantaa gaafiif deebii karaa irraa qabna. Inshallah federal biitiin yoo gaafii keessa furanu deebisan badhaasa qarshii 1,000 qabdanii teeleebiriidhaan siin dabarsine. Ayyee. Abdii qabaa akka nyaattan. Inshallah. Ayyee akkanas gaafiin tokkoffaan uduhiyyaan maalii jedha? Uduhiyyaa jechuun maalii? Uduhiyyaa jechuun waan rabbiidhaaf wareega taasisan wayii yookaan waan rabbiidhaaf furraa bahanii yookaan qalan yookaan wareega taasisan wayiiti. Uduhiyyaa jechuun? Okay. Gaafiin lammaffaa akkana jedha. Bineensota keessaa kan gaafa Iidal Adhaa jechuudha. Bineensota keenya kan gaafa Iidal Adhaa qe'ee irraa fagaatan takka qe'ee irraa baqatan maalii jedha? Mukura baay'ee salphaa. Bineensota keessaa? Gaafa Iidal Adhaa ni baqatan qe'ee irraa. Hawaasa Islaamaatiin baga isin jechuu barbaada. Kan ammoo nama hoggaadhaan achi deemee hajjii godhuuf rabbiin waa taasisuu jechuun ni barbaada. Inshallah nama hajjuuf irraa anaaf sillee kan abdii qaba inshallah. Inshallah egaa dargaggeessa keenya Burhaaniin guddaa galatoomi turtii si waliin taasisne keessatti hedduu gammadaadha. Nagaa rabbi keessa jiraadha. Egaa ammas dargaggeessa tokko biratti argamna eenyu si jedhan? Umar jedhama. Umar Kadir jedhama. Umar Kadir. Gaafii afur si gaafadha afran yoo deebistee badhaasa qarshii 1,000 teeleebirrii irraa si galcha. Inshallah. Wali galle? Inshallah. Hayya akkanas jedha. Uduhiyyaa jechuun maalii jedha? Uduhiyyaa jechuun namni tokko kan sadaqatu jechuudha. Fakkeenyaaf uduhiyyaa jechuun hoolaa bitee kan qalu jechuudha. Hoolaa bitee kan qalu jecha. Gaafii lammaffaa akkana jedha. Inshallah biraa bareeduudha. Beeyladoota keessaa kan gaafa Iidal Adhaa baqatu yookaan manarraa fagaatu maalii jedhu? Beeyladoota keessaa? Jeedal. Jeedal beeyladaadha. Kan mana kan baqatu? Manarraa baqatu yookaan manarraa fagaatu. Hoolaa. Gara gaafii biraa ceenu? Yaala. Horii. Harree. Harree miti. Ishi kan itti aanu taasifnu. Bineensota keessaa irra guddaa maalii jedhu? Bineensota keessaa irra guddaa maalii jedhu? Leenca. Qeerransa. Ulfaatinaanis qaamaanis guddaa. Arba. Gaafii biraatu ceena. Ayyaatu. Maali ati wanni ati gorraatee irratti boossu? Wanni ati gorraatee irratti boossu? Wanni gorree irratti boobu? Hoolaa. Hoolaa gorraatee irratti boossa? Wanni gorree irratti boobu? Lukkuu. Lukkuu miti. Ishi deebine waan hundafumee dargaggeessa Islaamaatiif maal jettaan? Dargaggeessa Islaamaatiif akka yaada kiyyaatti salaatii jedhaan. Salaanni addunyaa akhiraa nu bareecha. Haa salaannu. Dargaggummaanis ni darba, qabeenyis ni darba, wanti hunduu ni darba. Yoo salaanni furtuu jannataati haa salaannu jedhaan. Akka yaada kootti salaata dhaabaa. Hedduu natti toltoota. Isiin taasisa keessatti gammadaa. Egaa ammallee naannoo 81 yookaan 81 jedhamu jirra. Dargaggeeyyii naannoo kana jiran gaafii fi deebii sagantaa keenya guyyaarraa kan gaafannu ta'a nu faana turaa isiniin jedha.
Egaa ammallee nama guddaa tokko waliin jirra. Eenyu isiniin jedhan? Muhammad Nur Mudiin jedhama. Muhammad Nur. Mudii. Okay. Sagantaa gaafiif deebii guyyaa har'aa magaalaa Shaashamannee keessatti gaafachuu jirra. Baga nagaa nu wal qunnamtan isiniin jenna. Ayyee baga nagaan nu dhuftan isiniif jenna. Eeywaa kallattii maan gara gaafii kennaatitti ceenaa. Gaafii afur isin gaafadha. Afranuu yookaan naaf deebistan qarshii 1,000 teelebiriidhaan amma isii gabarsa. Ayyee. Eshi akkana jedha gaafiin tokkoffaan. Uduhiyyaa jechuun maal jechuudha? Uduhiyyaa jechuun maal jechuudha? Uduhiyyaa. Uduhiyyaa jechuun. Uduhiyyaa jechuun ayyaana kanaaf wanta asin dura nabiyyi irratti wanni jedhameetiin nabiyyi ilma Ismaa'ilii akka ilmi isaa gurra'amu nabiyyi itti murteessee ishi jedhee ilma isaatiin mari'ateeti yoo inni gurra'uudhaaf ilma ofiitiin ka'e abbaan isaa seenaan isaa seenaa guddaadha. Seenaa rabbi waan rabbiin jechee rabbiin keessiin jedhe waadhuu fudhadhuu jedheen erga inni fudhateetiin gurra'uudhaaf ka'een booda yoo inni fidee garaa gubbaa gurra'uudhaaf ka'e amma abbaa kiyya jedheen yoo ani akkana laalaatiin na gurraate garaa na nyaata garaa si nyaadha waan ta'eef yoo san jecha rabbii keetii hin fudhattu dudda gargalchii na gurra'e jedheen dudda gargalchee inni gurra'uuf ta'e rabbii samii gubbaa buuseetii hoolaa jala buuse achirraa biyyaan arafaadhaaf akka qalamu arafaa kanaan wal qabataa arafaadhaaf akka qalamu kan kana irraa hojjetanii jedhe. Gaafii lamaffaa akkana jedha. Beeyladoota keessaa kan gaafa Iidal Adahaa qe'ee irraa baqatu takka ammoo manarraa fagaatu maalii jedha? Irnaa deebi'ame. Beeyladoota keessaa kan gaafa Iidal Adahaa manarraa baqatu yookaan qe'ee irraa fagaatu maalii jedha? Beeyladoota keessaa gaafa Iidal Adahaa fixrii miti gaafa Iidal Adahaa qe'ee irraa fagaatu. yaada. Eshi gaafii itti aanu akkana jedha. Bineensota keessaa irra guddaan maalii jedha? Ulfaatinaanis qaamaanis. Bineensota keessaa Irra guddaan maalii? irra guddaan ulfaatinaanis Qaamaanis. bineensa. Bineensa waraaboo waraabessa. Waraabessa. Ishi yaala. Arba. Arba bineensi. Bineensota keessaa Qaamaanis guddaan kiiloonis guddaan. qaamaanis guddaa kiiloonis guddaa jaldeeti. Jaldeessi guddaa. Hayyee eshi maal wanni ati gorraatee kaatee irratti boossu? Maali wanni ati gorraatee kaatee irratti boossu? Ati gorraatee kaatee irratti boossu. Ergaa maalii qabdummi hawaasa Islaamaatii fi hordoftoota chaanaala kanaati? Hayyee ergaan ani qabu akkanumaan horaa bulaa itti fuufaa guddadhaa dagaagaa isiniin jechuudha. Hayyee nuuf jiraadha isinillee. Egaa yeroo ammaa kana keessatti baadaa hoolotaa yookaan ammoo hiika hoolotaa keessa jirra. Magaalota keenyaa gaggaafannee nama gaafii guutuu nu deebisee hoolaa irraa binna. Kana laala obboleessa kiyya. Laala kana laala. Eessaa ka qabanii ilaalan hin beeku. Akkanatti qaban obboleessa kiyya. Horii bittanii lagarree akkamatti. Akkana ilaalama dirri isaa akkanatti qabanii foon qabachuus akkanatti beekama. Hayyee qarshii meeqa? Foon qarshii 24. 24. Kana abaabayyoota kennatti ni mina okkee warri miidiyaa. Waan barri fide maal goone akka baratti bulaara waan ta'eef. Dhugaa. Akka baratti bulaara konga. منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام. Akkam. Salaamu alaikum. Alayhi salaam wa rahmatullahi. Akkam. Hoolaa barbaade? Ayyee. Udhiyyaadhaaf? Mee hoolaa bareeda? Kanaati kaa. Kana laali kaa. Daalacha bareeda. Bifti isaa maal jedhama sila? Daalacha. Daalacha. Ka kanarra guddaan jiru? Kanarra guddaa kana. Bifti isaa arraa jedhama. Asuma qabanii ilaalani? Akkas. Arraya. Gatiin isaa meeqa? Gati isaa kuni 19,000 gurgurama. 19,000? Katti gurguramu. Akkan. Xirri hin qabu jechuudha. Xirri hin qabu. Xirri jedhanii afaan Oromootiin maal jedhama? Yaamicha qabu Waamicha hin qabu yaan kuna kunis. 18. 18,000? Ayyee. Inni kun? Ishi. 18,000. Masha Allah. Hoolonni keessan baay'ee babbareedaadha. منا ومنكم
عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم Egaa ammallee 01 yookaan duwwaa tokkotti argamna. Namoota batala kanatti argaman gaafii fi deebii tokko tokko kan isaan gaafannee badhaasnu ta'a. Hundi keessanuu dhufaana tura. Egaa ammallee obboleettii teenya tokko biratti argamna daldaltuudha. Eenyu siin jedhan? Maqaan kiyya Amina Kadiroo Arsee jedhama. Amina Kadiroo Arsee. Eewa. Biyyaarraa gaafii fi deebii karaarra deemuudhaan gaafachaa jirra. Yoo deebistan qarshii 1000 badhaasa qabdanii gaafii afran deebisuun garuu shartiidha. Okay, inshallah. Ayyaana wal qabata. Oduu hiyyaa jechuun maal jechuudha? Oduu hiyyaa jechuun kan Eid Arafaatiif qalamu jechuudha. Kan Eid Arafaatiif qalamu jechuudha. Ay gaariidha. Gaafiin lammaffaan akkana jedha. Bineensota keessaa kan gaafa Eid al-Adhaa baqatu yookaan manarraa fagaatu maali jedha? Beeyladoota keessaa. Beeyladoota keessaa gaafa Eid al-Adhaa qe'eerraa fagaatu yookaan baqatu. Gaala. Hoolaa. Bineeldota keessaa ol beeyladoota keessaa. Beeyladoota keessaa. Sangaa. Garattaa nutti arru. Bokko. Qarshii kuma dha maali? Namni nama gargaaru jiru maal jechuudha. Gaafii itti aanu kana jedha. Waa'ee bineensota haasofna biyya irraa kana baay'inaan. Bineensota keessaa irra guddaan maali jedha? Qaamattis ulfaatinattis. Bineensota keessaa irra guddaan maali? Leenca. Arba. Mokkor. Bineensota keessaa mi? Bineensota keessaa. Booyyee yookiin roobii? Gara gaafii itti aanu ceena. Maali wanni ati gorraatee kaatee irratti buussa? Wanni an gorra'ee irratti boo'ee man jiruuf. Gorra'ee irratti boo'u. Lukkuu. Lukkuu. Wanni ati gorraatee kaatee irratti buusu maali? Sa'a. Sangaa. Gaala. Hoolaa. Hin taane ishi ergaa maal qabdame? Gaafii. Ergaa ani qabu asitti dhuftanii intarvii nu godhuuf galatoomaa isiniin jedha. Akkanumatti irra deddeebi'aati nu gaafadha nu jajjabeessa. Asumaan suuqa kiyyaallee na beeksisa. Amina Faashin jedhama. Uffanni iidaas lipeerii homallee hin jira. Kadhiiraati? Kadhiiraa'e. Koottaa bitadhaa hedduu isin jaaladhaa isin kabaja ayyaana gaarii isiniin jedha. Egaa ammallee bakka qaawwaa yookaan bunni dhugamutti nama tokko gaafii gaafadha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyu isiniin jedhan? Muhammad Nur Kadir naan jedhan. Muhammad Nur Kadir. Sooma qabdanna fakkaata akka sagalee laafteetti. Gaafii afur isinii qaba. Afran yoo deebistan badhaasa qarshii 1000. Walii galla? Akkana jedha. Uduhiyyaa jechuun maal jechuudha jedha? Uduhiyyaa jechuun horii gaafa Iida Arafaadha yookaan guyyaa Iida al-Adhaadha gaafa gammachuu san qalamutu uduhiyyaa jedhama. Sunnaa Ibrahim ilma Rabbiin gorra jedheeni sababa saniif jecha inni ilma ofii gorra'uuf erga deeme Rabbiin wafadaynaahu bidhibhin adiin karaa jirraa taate uduhiyyaa jechuun horii gaafa san qalamu. Horii guyyaa Iidaa san hanga guyyaa sadiitti qalamutu egaa Iidaa booda uduhiyyaa jedhama. Maasha Allah baay'ee bareedaadha. Ibsa gaarii nu kennitanii jirtanii gaafiin itti aanu akkana jedha. Beeyladoota keessaa kan gaafa Iid al-Adhaa qe'ee irraa baqatu takkaa manarraa fagaatu maali jedha? Beeyladoota keessaa guyyaa Iidaa san kan manarraa baqatu.
beeyladoota keessaa kami waliin dambaasne beeyladoota moo beeyladoota? Beeyladoota. Kanuma dura namaa waliin galantu irraa baqata. Filannoon qabu? Tarii adurreen ni ta'a? Adurree. Nam tokko deebisne gaafii garaa gammaatitti isintu deebise maashaallah. Hayyee. Sababni isiin baqattuufi nyaata oggoo argatte bashannantu irraa deemte sanuma inshaallah. Gaafiin itti aanu akkana jedha. Bineensota keessaa irra guddaan maali jedha? Qaamaanis ulfaatinaanis. Beeyladoota keessaa? Bineensota keessaa. Bineensota keessaa? Inshaallah immoo qora. Arba jedheeti yaada. Arbaa miti? Qaamaa fi ulfaatinaanis guddaadha. bineensota keessa. Biyya keenyatti argama? Biyya keenyatti meebi argamuu danda'a? Waan biyya keenya hin jirre waan gara. Walii gara gaafi walii gara. Arbaa miti jettee? Roobii. Bira darbine. Hin deebine. Ayyee maali wanni ati gorraatee kaatee irratti buusu? Gorra'ee ka'ee boo'u. Maali wanni ati irratti gorraatee kaatee irratti buusu? Wannichi gorraamee ka'ee irratti bu'amu sun maali jechuudha? Namni kamiyyuu amala nama kamiitiyyuu. Meebi namni gadiin ba'uu dhabuu danda'a. Garuu haqiiqamaan gorraan. Haqiiqamaan gorraan. Boo'ichallee kama dhugaa boo'an. Anillee numa boo'a fakkeenyaaf. Atillee boo'uu dandeessa. Boo'uu dhabuus dandeessa garuu baay'inaan. Yeroo baay'ee lamaa biree gorraa. Garuu boo'een beeku. Laakiin wanni nama boojjisu gorraanii nama keessaa immoo bineensarraa. Ay akkasii qorachuu hin danda'amu bineensa. Waan gorra'anii kaanii irratti bu'an. Baay'ee salphaadha. Gorra'anii kaanii irratti daqiiqaa qabdu dhumataa jira. Daqiiqaa meeqa naa qabdi? Kanumatti yaaliima. Horii jaalatanaa jiru. Hin taane hin deebine garuu mana keenya hunda keessa iyyuu jira. Inshaallah rabbiin iida kana iida gammachuu rabbiin nu haa taasisu iida umurii dheeraadha kan iida yeroo hedduu itti deebinu rabbiin nu haa taasisu hawaasni muslimaa miidiyaa kana miidiyaa nuuf halaali akkasuma miidiyaa kamiinuu miidiyaa muslimaa kan ta'e jabeessuun dirqama keenya hordofuun waan biraan goonu yeroo kana keessatti namni maallaqaa fi wanta garaagaraa osoo hin taane waan isaan waraabanii gadhiisan kana laaluudhaan akkasuma laayik sheer gochuun dagachuu dhabuun miidiyaa kanneen biraa haa dhaabannu jedha. Karaa biraatiin iida kana akka rasuulli jedhan keessattuu shamarran islaamaan faanji sababa iidaa akka hin taane bakka hin taane dhaabachuudhaan iidni dhugaadha guyyaa gammachuuti dhugaa islaamummaa illee iida keessatti illee taphatan iida keessatti illee gammachuu qabu garuu akka malee ta'uun hawaasa islaamaa irraa hin barbaachisu akka malee uffatuun akka malee dibatuun hin barbaachisu waan ta'eef gammachuu ibsachuun hin jira garuu isaa baabahuun rabbii waliin nama buusaa iida gammachuudha iida milkiidhaa rabbiin isin haa taasisu iida umrii dheertuudha rabbi isin haa taasisu akkasuma iida barnootaa keessa islaamummaa baratan iida kananii rabbi isin haa taasisu waggaa dheertuu rabbi isin irraa deebisu jechuu barbaada. Egaa ammallee nama guddaa tokko waliin argama eenyu isiniin jedhan? Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad. Guyyaa irraa gaaffii karaarra deemuudhaan gaafachuu jira. Yoggaa nu deebistan badhaasa qarshii 1,000 teelebiriidhaan isin ilaadha. Gaaffii afur isin gaafadha. Afran nu deebisuun shartiidha. Kallattii mangara gaaffii ceena. Gaaffiin akkana jedha. Uduhiyyaa jechuun maal jechuudha jedha? Uduhiyyaa jechuun fiidaa jechuudha. Fiidaa Nabi Ibrahim daa'ima isa Ismaa'eeliif guyyaa Arafaa sana bikka finna isaa Ismaa'eel gorroo sana rabbiin samaawata hoolaa tumaamessa ka buuseef bikka sana ka warraanu uduhiyyaa jedhama. Maashaallah. Gaaffiin itti aanu akkana jedha. Beeyladoota keessaa kan gaafa Iid al-Adhaa manarraa baqatu takka ammoo qe'ee irraa fagaatu yookaan badu maalii jedha? Gaala jedhama.
Yaala. Kamana rafaqat. Lukku ta'inna. Yaala. Mi. Gaafii eranaa deebii. Beeyladoota keessa kan gaafa Iid al-Adhaa baqatu yookaan qe'ee irraa fagaatu maali? Allahu a'lam wallahi. Kan itti aanu bineensota keessaa irra guddaan qaamaanis ulfaatinaanis maali jedha? Gafarsa jedhama. Arba jedhama. Arba leeti. Gaala ta'inna. Lakki. Bineensota keessaa kan qaamaan guddaa ta'e. Qaamaan sirriitti guddaa ta'e. Ulfaatina sirriitti. Gafarsa kaa. Eshi gaafii itti aanu ceenu. Ayyee. Gaafii lamaan deebine maali wanni ati gorraatee kaatee irratti boossu? Wanta irra gorraatee kaatee boossu. Wallahi hin beeku. Wanta irra gorraatee irra boossu. Shabaaba Islaamaa yookaan immoo daawwattoota chaanaalaa nuuf halaaliin maal jettan? Baga Rabbiin guyyaa Arafaatiin isin ga'e Iid Mubaarak jedhan. Mubaarak.